Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u ijoollee. Kun qophii sagantaa Dhaabitaati. Kun immoo barumsa keenya isa 15ffaadha. Waaqayyo araara isaaf jaalala isaa nu baay'isee jennaan har'a immoo barumsa gabaabduu faarfannaa fi kadhannaa gabaabaa isiniif innee dhufneerra. Egaa nu waliin turaatii qalbiidhaan nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Ijoollee barumsi kun immoo salphaatti kan inni hubatamu ijoollee umuriin isaanii waggaa 10 fi isaa ol ta'aniif akka ta'e immoo isin yaadachiisna. Waaqayyo isin haa eebbisu waan nu dhagaa jirtanii fi nu wajjiniin turaa nu dhaggeeffadhaa. Akkuma beekamu gaa sagantaa keenya kadhannaadhaan hin jalqabnaa dubbisaatiin haa wajjiniin kadhadha. Waaqayyo qulqulluu sodaatama galatoomi tiksee keenya waan taateef eebbifami cubbuu keenya nuuf dhiisi sagalee kee nu barsiisi. Sagalee keetiin akka jiraannuuf nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhanneerraatii. Ameen. Egaa ijoollee waan torbee darbee baranne wal yaadachiisuudhaan sagantaa keenya jalqabnaa. Torbee darbee waa'ee Abrahaamiif Loox walii wajjiniin barannee turre. Egaa Abrahaamiif Loox erga gargar ba'anii biyya adda addaa jiraachuutti ka'anii booda Looxii fi maatiinsaa namoonni lafa sanarratti lola bananii akka isaan booji'aman walii wajjiniin barannee turre. Loox duwwaa utuu hin ta'in namoonni naannoo Loox yookiin naannoo magaalaa Sodoom jiraatan illee wajjiniin akka isaan booji'aman walii wajjiniin ilaallee turre. Egaa yeroo booji'aman kanatti namichi tokko boojuu sana jalaa badee dhufee Abrahaamitti yeroo himu, Abrahaam immoo loltuu mana isaa keessaa hundumaa warra lolaaf ga'e wajjiniin dhaqee lolee akka inni Looxiin akkasumas immoo namoota Sodoom akka inni bilisa baase walii wajjiniin barannee turre. Egaa inni bilisa baasee booda immoo yeroo inni namootaa fi qabeenya booji'ame kana deebisee fidee dhufuu mootiin Sodoom Abrahaamitti karaa irratti itti dhufeetu maal jedheeni qabeenya isa boojitee deebiste kana hundumaa fudhadhu namoota koo garuu naaf deebisii jedheetu Abrahaamiin gaafate. Abrahaam garuu nama Waaqayyoon sodaatu waan tureef ani boojuu kees hin barbaadu namoota kees hin barbaadu hunduma isaa fudhadhu ansirraa homaa hin barbaadu jedhee akka inni deebiseef walii wajjiniin barannee turre. Egaa torbee darbee yeroo baranne maal jennee barumsa kanarraa wanti nuti hubannu bu'aa malee nama gargaaruu yookiin bu'aa malee nama tajaajiluun akka inni gaarii ta'edha jenneetu ilaalle. Isaa wajjiniin illee wal qabsiisnee barumsa Gooftaan Yesuus Luqaas 14 irratti barsiise xiqqoo itti bubuuneetu turre. Egaa ijoollee har'asii kakuu haaraa keessaa seenaa kana wajjin waan wal fakkaatu Luqaas 14 irratti kan barreeffamee jiru walii wajjiniin ilaalla. Gammaqaatii nu dhaggeeffadhaa. Har'a sagalee Waaqayyoo dhageessaniin immoo jireenyi keessan akka inni eebbifamu amantii fi abdii guddaan qaba. Nu dhaggeeffadhaa. Har'a gaa mata duree nuti irraa barannu mata dureen keenya isa kamtu Waaqayyo duratti yaadatamaa jenneetu baranna. Egaa seenaan kun akkuma isinitti himee ture Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 hanga 15 irratti kan argamudha. Egaa isa kamtu Waaqayyo duratti yaadatamaa jenneetu baranna. Ijoollee wantoota Waaqayyo duratti yaadatamanii fi yaadatamne gabaabaatti isinitti himuu fi wanti nuti qajeelummaadhaaf goonu yookiin immoo wanti nuun Waaqayyoon gammachiisuuf goonu hundumtuu fuula Waaqayyoo duratti hin yaadatama. Wanti nuti namoota gammachiisuuf yookiin immoo mataa keenyaaf goonu yaadatamuu dhiisuu danda'a. Kana bal'inaan keessa galuu baadhus har'a garuu isa kamtu Waaqayyo duratti yaadatamaa jenneetu barannaa. Egaa barumsa kanaaf kan ta'u immoo Luqaas keessaa isiniifan dubbisa sagalee Waaqayyoorra. Egaa ijoollee barumsa keenya har'aa utuu hin baratiin duraa Gooftaan Yesuus waan dubbate kana haala akkamii keessatti akka inni dubbate walii wajjin akka nuun ilaalluun barbaada. Egaa Gooftaan Yesuus guyyaa tokko nyaata affeerameetu mana warra barsiisota seeraa warra Fariisota jedhaman jechuudha mana isaanii taa'eetu nyaataa ture.
Utuu nyaatuu namoonni mana Fariisotaa sana keessa taa'anii nyaatanii namoota iddoo ulfinaa barbaadan, namoota kabaja barbaadan akka isaan ta'an yommuu argee, Gooftaan Yesuus barumsa adda addaa isaan barsiiseera. Isa keessaa waan tokko immoo isaan barsiisee, isa immoo baranna walii wajjiniin. Egaa yeroo kana waan baay'ee hubateera ta'uu danda'a. Gooftaan Yesuus yeroo achi taa'ee nyaatu hiyyeessonni akka isaan mana sana keessatti affeeramanii hin jirre tarii hubateera ta'uu danda'a. Garuu mee waan Gooftaan Yesuus jedhu sagalee Waaqayyoo keessaa walii wajjiniin dubbisna. Luqaas 14:12-15. Yesuus namicha nyaataaf isa waameenis immoo irbaata yookiis cidha yommuu godhattu fira kee yookiis obboloota kee yookiis aantii kee yookiis sooressoota ollaa keetii hin waamin. Isaan immoo dabaree isaanii si waamanii gatii akkasiif hin deebisnetti. Ati garuu waamicha yommuu godhattu warra waan nyaatan hin qabne, warra bu'aan dhagna isaanii hir'atee, warra naafatan, warra jaaman waan siif deebisan dhiifamanaa godhaa, warra jaaman waami, ayyaana hin argattaa, isaan waan siif deebisan hin qabani. Waaqayyo garuu du'aa ka'uu warra qajeelotaatti siif hin deebisaa jedhee jedha. Irra nan deebi'a. Yesuus namicha nyaataaf isa waameenis immoo irbaata yookiis cidha yommuu godhattu fira kee yookiis obboloota kee yookiis aantii kee yookiis sooressoota ollaa keetii hin waamin. Isaan immoo dabaree isaanii si waamanii gatii akkasiif hin deebisnetti. Ati garuu waamicha yommuu godhattu warra waan nyaatan hin qabne, warra bu'aan dhagna isaanii hir'atee, warra naafatan, warra jaaman waami. Ayyaana hin argattaa, isaan waan siif deebisan hin qabani. Waaqayyo garuu du'aa ka'uu warra qajeelotaatti siif hin deebisaa jedhee jedha. Waan dhaggeeffattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa gorsi kuni gorsa Gooftaan Yesuus namoota Fariisota taa'anii dhaggeeffatan kana gorsee ture. Akkuma fakkii irratti argitanii Gooftaan Yesuus yeroo waamicha godhattan warra jaamaa, warra qaama hir'ataa, warra deemuu hin dandeenye, warra hiyyeessaa, warra naafaa, warra dadhaboo, warra gargaarsa hin qabne akka nu mana keenyatti waamnee affeerru Gooftaan Yesuus nu barsiisee jechuudha. Kun fakkiidhumaan isinitti agarsiisuu barbaadedha. Egaa yeroo mana keessanitti nama waamtanii warra sooressoota fira keessan osoo hin ta'in warra boru isiniif deebisuu hin dandeenye hiyyeessota mana keessanitti waamaa. Yeroos ayyaana hin argattu, du'aa ka'uu qulqullootaattis hin eebbifamtu jedheetu Gooftaan Yesuus dubbatee jechuudha. Egaa kun fakkii warra hiyyeessota mana namaa keessatti affeeramanii nyaatanidha. Egaa yeroo kana jennu gaaffii isinitti uumuu danda'a. Maal jechuu dandeessu? Egaa Gooftaan Yesuus akkas jedhee ani hiriyoota koo wajjin nyaachuun qabu moo firoota koo wajjin nyaachuun qabu moo jettanii yaaduu dandeessu. Akkas miti ijoollee. Egaa Gooftaan Yesuus yeroo akkas jedhu hiyyeessota duwwaa wajjiniin nyaadhaa jechuusaa miti. Gooftaan Yesuus akka nuuni firoota keenyaa wajjin, hiriyoota keenyaa wajjin nyaannee dhugnee akka nu gammannu baay'ee barbaada. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo adda biraatti mana keenyatti nama affeeruun, nama simachuun baay'ee akka inni eebba ta'e hin dubbata sagalee Waaqayyoo. Kanaaf yeroo macaafa qulqulluu barannu iddoo adda addaarraa yaada jiru walitti finnee baranna waan ta'eef, kanaaf Gooftaan Yesuus asitti namoota qabeenya qaban hin waaminaa hin jenne, akkasumas immoo firoota keessan hin waaminaa hin jenne, namoota akkasii firoota keenyaa, hiriyoota keenyaa fi namoota qabeenya qaban waamnee walii wajjin nyaachuun, dhuguun, gammaduun fedha Waaqayyooti, hammeenya tokko hin qabu. Garuu Gooftaan Yesuus maaliif akkas jedhee yoo jettanii, egaa
gooftaan Yesuus mana sana keessatti waan hubate qaba ta'a. Namni dhaloota keenyaanii namoota jireenyaan nu gitan bukkee ta'uu barbaanna yeroo baay'ee. Waan dadhaboo taaneef hiyyeessota yeroo baay'ee hin dagannaa, warra qaama hir'atan yeroo baay'ee hin dagannaa, hin tuffannaa. Affeerraa keenya irratti namoota akkasii hin waamnu yoo waa nyaatirraa hafe duwwaa kenninaafi. Egaa gooftaan Yesuus kana hundumaa waan argeef, waan beekuu fi barumsa kana barsiisuu barbaade malee namoota hin affeerinaa yookiin namoota qabeenya qaban hin nyaachisiinaa jechuudhaaf miti. Egaa kanammoo akka nuun hubannuuf waan gaarii gochuun iddoo lamatti hiramaa jedheen isinitti dubbachuu barbaada. Egaa nama qabeenya qabu yookiin immoo nama kennaa keenya nuuf deebisuu danda'u tokkoof yeroo gaarummaa oollu inni waan gaariidha. Namootaaf gaarummaa ooluun, kennaa namootaaf kennuun, eebba namaaf ta'uun gaariidha. Garuu maalinni namooti suni gatii keenya deebisaniitu nu kaffalu. Fakkeenyaaf yeroo dhaloota kootii yoo namni waa naa kenne ani immoo nama sanaa fi yeroo dhaloota isaatii eegeen waa kennaafi jechuudha. Egaa kun waan lafarratti walii deebisuuf jennee goonedhaa, jaalalaaf illee hin godhamaa. Garuu bu'aa isaa kanan argadhee biyya lafaa kanarratti hiriyaa koo an jaalladhu tokkoof yoon kennaa guddaa bitee fi namni sun immoo dabareesaa waanaaf godha. Egaa kun waanuma bareedaadha. Garuu fuula Waaqayyoo duratti immoo waan baay'ee guddatee mul'atu. Namni hiyyeessaaf godhu garuu, namni nama harka qalleeyyiif, nama qaama hir'ataa, nama gargaarsa hin qabneef godhu garuu, namni gargaarsa hin qabne hiyyeessi sun waan nuuf deebisuu hin dandeenyeef iddoo isaanii kan nuuf deebisu Waaqayyodha. Fakkeenyaaf nama jaamaa tokkoo fi waan isaan nyaatan, waan isaan uffatan yeroo kennitaniif bornaa deebisuu yookiin bornaa kafaluu waan kanaa jettanii yaaddanii miti. Garuu maal jettaniitu Waaqayyoon hin gammachiisaa, Waaqayyo duratti kun waan bareedaadha jettaniitu gootu jechuudha. Kanaaf gaa dhugumaan immoo kun Waaqayyoon hin gammachiisaa, gatii keessan kan isiniif baasu Waaqayyodha jechuudha. Macaafi qulqulluun iddoo adda biraatti maal jedhaa? Namni hiyyeessa gargaaru Waaqayyoof hin liqeessaa jedha. Kana jechuun yeroo hiyyeessa gargaarru kan gatii keenya nuuf deebisu nama utuu hin ta'in Waaqayyodha jechuudha. Kanaaf gaa wanti nuun goonu kun immoo bu'aa isa waaqarraa nuuf fidaa jechuudha. Egaa gatii keenya yeroo du'aa ka'uu qulqullootaatti Waaqayyo nuuf kennaa, akkasumas immoo lafarratti ayyaana isaa nuuf dabala. Kanaaf gaa ijoollee yaada koo gabaabsuudhaa fi sagalee Waaqayyoo hiriyoota keenya sooressas haa ta'an hiyyeessaa akka nuun wajjiniin nyaannu, akka nuun wajjiniin gammannu, akka nuun cidha keenyatti yookiin immoo waanuma fedhe sagantaa qabnu irratti akka isaan affeerree isaanii wajjiniin nyaannee akka nuun gammannu Waaqayyo hin barbaada, hin jaallatas. Garuu gooftaan Yesuus hiyyeessota waamaa yeroo jedhe garuu maal jechuu isaa ture immoo jettanii yoo hiyyeessota waamtan garuu Waaqayyo gatii isaa isiniif deebisaa jechuu isaati. Ulfinas Waaqayyoof hin fida. Maaliif isin Waaqayyoon gammachiisuuf jettanii waan gaarii gootu gatii ta'eef Waaqayyoof immoo galatatu ta'a. Waaqayyo immoo du'a boodallee isin eebbisaa jechuudha. Ijoollee barumsi koo har'aa ulfaataa miti jedheen amanaa. Yoo ulfaataa ta'e egaa Waaqayyoo akkasiin hubattaniif isin gargaaru. Walumaa galatti jireenya keenyaaf maal barannaa jennee yoo walii wajjiniin ilaallee nama hundumaa gargaaruun, nama hundumaa wajjin nyaatanii dhuganii gammaduun waan gaariidha. Eebba Waaqayyoodhas. Dabalataan immoo hiyyeessota immoo yeroo gargaarru caalaatti gaariidha. Caalaatti bareedaadha. Waaqayyo birattis immoo iddoo guddaa waan qabuuf hiyyeessota gargaaruun ayyaana Waaqayyoo hin argannaa, gatii keenyas immoo Waaqarratti hin argannaa jechuudha. Egaa ijoollee kana dhagaa
barumsi har'a nuti qabnu barumsi kun ulfaataa miti laata jedheen yaada. Garuu walumaa galatti jireenya keenyaaf wanti nuyi fudhannu maalinni jireenya keenya utuma jiraannu hiyyeessota naannoo keenya jiran warra qaamni isaanii hir'ate, warra jaamaa, warra hiyyeessa, warra rakkina adda addaa qaban bukkee darbuu mannaa amma dandeenye akka isaan gargaaruu qabnu isin yaadachiisuun barbaada. Barumsi keenyas kaayyoon isaas isuma kanadha. Seera baasuuf utuu hin ta'in akka Waaqayyo gaarummaa nuuf oolee nuunis hiyyeessotaaf gaarummaa ooluu isaan yaadachuun immoo nurraa eegama. Faarfannaa torbee darbee walii wajjiniin faarfannee har'as irra deebinee faarfanna. Bu'aa argachuudhaaf naman gargaariini warra siif deebisuuf gaarummaan ooliini ilaali naannoo keenaaf afduudhaa jira kan siif hin deebisne qabeenya isaaniirraa waamicha keerratti hiyyeessota waamii warra dadhabaa fi qaama hir'ataa waamii isaaniin qabanii waan siif deebisanii Waaqayyoon kadhatuu deebisiif jedhanii ati immoo ayyaana argattaa gooftaaf liqeessitaa gatii kee argattaa yeroo du'aa ka'u isaanis galataan maqaa Yesuus dha'u ati immoo ayyaana argattaa gooftaaf liqeessitaa gatii kee argattaa yeroo du'aa ka'u isaanis galataan maqaa Yesuus dha'u. Bu'aa argachuudhaaf naman gargaariini warra siif deebisuuf gaarummaan ooliini ilaali naannoo keenaaf afduudhaa jira kan siif hin deebisne qabeenya isaaniirraa waamicha keerratti hiyyeessota waamii warra dadhabaa fi qaama hir'ataa waamii isaaniin qabanii waan siif deebisanii Waaqayyoon kadhatuu deebisiif jedhanii ati immoo ayyaana argattaa gooftaaf liqeessitaa gatii kee argattaa yeroo du'aa ka'u isaanis galataan maqaa Yesuus dha'u ati immoo ayyaana argattaa gooftaaf liqeessitaa gatii kee argattaa yeroo du'aa ka'u isaanis galataan maqaa Yesuus dha'u. Waan nu dhaggeeffattaniif Waaqayyoo isin haa eebbisu kadhannaa abbaa keenyaatiin raawwanna. Yaa abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u biddeena keenya har'aa nuuf kenni. Yakka keenya nuuf dhiisi. Nutis warra nu yakkaniif akka dhiisnu qorumsatti nu hin galchiin hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyoo humnis galannis bara baraan ameen. Fakkii kana kan nuuf kennanii Free Bible Images bilisaan nuuf kennanii Waaqayyoo isaan eebbisu jechuu barbaanna. Dabalataan sagantaa keenya YouTube irratti, Facebook irratti hin argattu. Akkasumas immoo yaada yookiin immoo sirreeffamallee yoo qabaattan iimeelii keenya sirra jiruun nuuf barreessuu hin dandeessu. Dabalataan immoo barumsa ijoolleef kan ta'u waan adda addaa yoo barbaaddan saayitii kanarra dhaxxanii barbaaddanii isa isiniif ta'u ilaaltanii fudhachuu dandeessu. Egaa waan nu dhaggeeffattaniif Waaqayyoo isin haa eebbisu. Torbee nagaa eebbaa isiniif haa ta'u. Nagaa Waaqayyoodhaan tura.